kanneen keessaa ijoolleen Jimmaa nama 6, Harargeen Bahaa nama 9, Harargeen Lixaa nama 7, Arsiin Lixaa nama 7, Arsiin Bahaa nama 6, Baalee nama 5. Okay, namichi dhimma tattamaati jaanii sagalee nutaa yaa ilmaan Oromoodha jechaa jiran. Sagaleen isaan jaanisi waan biraatii miti, nuti ilmaan qabna, jireenya keenya jijjiiruuf biyyaa baane. Sagaleen isin nutaatan murtee du'aa osoo hin taane haanu hidhanii hidhatti haanu jijjiiramu mootummatti nu iyyaadha yaanni isaanii. Kanaaf namoonni isin beeytan tarii as keessa jiraachuu danda'a yaa Oromootiya, sagalee walii haa taanu, dhimma kana facaasati hundi keessan akka dandeessanii fi haala dandeessan haala sagalee paawara walirra qabdaniin ijoollee tanaa sagalee taa jechuun barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Obboleeyyan kiyya namoonni afaan Oromoo dhageessan hundi keessan viidiyoo tiitan obsaan hanga dhumaa dhaggeeffadhaati. Dhaamsa atattamaa hundi keessan biraan akka geessan asumaan kabajaan isin gaafachuun barbaada. Dhimmi kun dhimma ijoollee mana hidhaa Saawud Arabiyaa Jiizaan keessa jiraniiti.